irra adeemsa korkonjoo karaa shiraakistu taa'ee adeeni guutee dhangala'ee baay'een olmaa keetu wajjin adeemne raafi adeemsa korkonjoo karaa shiraakistu taa'ee adeeni guutee dhangala'ee baay'een olmaa keetu na yaadadha olmaa kee dirraanfadhu nan dubbadha afaan koo walitti qabadhu na yaadadha olmaa kee dirraanfadhu nan dubbadha afaan koo walitti qabadhu 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 yommuun taa'ee yaadu laagotan maqaa kee waamee imimmaan tunawdha kun hundumtuu warra seenaa ta'e na dhiisten darbine haalota rakkisoo koo keessatti dhugaan hin haalamne abbaa imimmaan koo qorsidhatti isanii maana cufadhee boo'ee yommuun gadi ba'ummoo kolfu madaani uffataan of kadhee qofaa qulqulfadhu yaa isa waan hundumaa argitu dukkana kootti ifti kee naaf ife kunorra guyyaan kee keenyaani isa dhugaa kolfa dhugaan kolfe 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 hangaaffii koof deebi'utuun eegu samadda gaaffii kootti hin googutu si biraanaaf dhufe kolfa dhugaan kolfe kolfa dhugaan kolfe kolfa dhugaan kolfe kolfa dhugaan kolfe hangaaffii koof deebi'utuun eegu samadda gaaffii kootti hin googutu si biraanaaf dhufe Ulame kasin darbeni lagame kasin jeni uno dufes gae garuma nargenduma kesa namno man qabu kundum tu sinafte ana mangau beka safuudhaara kee lafee butute archa'ee jireenyi sitti addaa'ee dhiyeessa furri kee akkas akkasii kaanu akkasii si arganii gaaffii gatu akkasii kaanu akkasii si kammaddaa gaaffii guutuu akkasii kaanu akkasii yaa walqixxeessaa jiruu koo akkasii kaanu akkasii siin irraanfaatu garaan koo akkasii kaanu akkasii
Ansi arge jireenya arge Akkasi kaakun akkasi Sini mimmaan narraa goge